Garuu Ramadaan kan waan ittiin qabdan qopheeffataniitu. Sooma kana maaliin qabuuf taa'uutan? Rabbii koo beeka jedhudha. Kanaan keenyaa qabu inaan kun hin beeka. Rabbii kooti qabde. Ramadaan kana maaliin soomuuf karoorfattaniitu? Wallahi maqaa rabbii kunuu birrii shantama. Tokko reefun birrii shantama funaanna taara isiidhaan naqeen shorbaan gadhee qaba. Shorbaan kiiloon tokko meeqa akka ta'e beektaa garuu? Wallahi birrii 82 bitama kiiloon tokko bara. Amma gammaddaniittu? Amma gammachiisa kan addiin samaayee ba'uun ta'e wallahi umrii keessa lafa qaxxaamuu barbaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ji'a kabajamaa jara jaallatamaa baatii Ramadanatiin isin ga'eetti nu ga'e. Ayyee egaa hundumti keessan bakka jirtan maratti nagaan koo kabajaaf jaalaa raamanni rabbiif jaala rabbi bakka jirtanitti isin biraa jiraatu an abdiidha. Egaa guyyaa har'aa namoota qaama miidhamoo ta'anii fi harka qalleeyyii ta'an nama shan jahin caalu kan as keessaa na beeku ijoolleen harkaan ilmaan yatiima baatanii as keessa jiru kaan immoo kiraanchiidhaan deemu kaan immoo duuba koo kana wiilchariidhaan deemu jechaadha. Hundumti isaanii akkatti jiran isaantu beeka isaaniif rabbitu beeka. Waan Ramadaan namni qopheeffatee manaa qabu jira. Wanti kun immoo warra nuu kennamettanii yaaddaniittu. Ayyee galatoomaa. Egaa obboloonni koo bakka garaa garaa jirtan kan na beektan kan nan beekne obboloessa keessan haadha keessan abbaa keessan ijoollee quqqixisuu haadhaaf abbaa hin qabne yookaan haadha hin qabne yatiimaas keessa jirtu aayyoo keenya jaartii akkoo keessan kan waan Ramadaan ittiin qaban hin qabne osoo isaan hin beekin osoo isaan ta'anii yaaddaanu kaan immoo birrii tokko naa kennettee gaafannaan isoo kabalamtu isin garuu jechaadha tamirii shorbaa zayitii sunkurtiif dinnicha akka isaan argatan gootanii ulfaadha rabbi isinirraa jaalatu hunduma keessanii. Karoorri keenya har'aa nama 100 ture karoorri keenya tarii Ramadaanni kun jala nu jalaa bu'ee yeroo ammaa kana nama 50 qofaaf kan nuti kenna nama 49 50 natti fakkaata kan nuti amma kennaa jirru nama 100f karoorfannee ture garuu wanti nuti arganne nama 100 hin dandeenyu namoonni waadaa nu seenan kan sangaanuu bituuf waadaa nu seenan kan maallaqa nuuf kennuuf waadaa nu seenan yeroo deeggarsa isaanii nu hin qaqqabne inshaallah yoo rabbi jedhe guyyoota muraasa booda yookiin horii qallee walitti deebuu dandeenya. Inshaallah. Yaa ulfaadha. Amiin galatoomaa. Waa tokko isinitti himu ani wanti isin beekuu qabdan nama ergamu beektu miti. Ani ijoollee hiriyoota koo bakka garaa garaa jiran ergameen isin bira dhufe. Kuni amaanaadha. Amaanaa kan isiniin ga'e ijoolleen kana godhan baay'ee isaanii jarrikaan mana hidhaa keessa jiru. Inni kaan immoo kana haati jalaa duute jirti. Kan abbaan jalaa duutetu jira. Isaan immoo rabbiif jecha waan kana godhanii isin keessoo keessanitti rabbitti bu'aa fi du'aa godhaaf hundumaatu. Nama baay'ee rakkatee jirutu osoo ofii cinqamu beela keessan yaaddoo keessan isin baasuu waan kana isiniif waan salphaadha. Tarii namni tokko bitachuu hin danda'u waan kana garuu jireenyi baay'ee qaalii ta'ee jira kan isin bitachuu hin dandeessan nan beeka. Yoo rabbi jedhe immoo yeroo gabaabaa keessatti immoo waan biraa goonee walitti deebina. Kana caalaa asaa dheeressuun barbaadu. Egaa obboloonni kee bakka garaa garaatti isanii viidiyoo kana ilaaltan kan irratti hirmaattanis kan irratti hin hirmaannes galatoomaa naa ulfaadha. Amma obboloota keenya deeggarsa kana godhaniif warra gochuuf yaada qabaniif
du'aa goosisna sababni isaa warri hin goone guyyaa muraasa booda rabbi jedha warri waadaanuu seenan jiru waan ta'eef horii qallee kan kana caalaa muummiidhaan daakisneetti deebuu dandeenya rabbi nu gargaare isinis irratti hirmaattu yoo rabbi jedhee isinis irra deebin hin gammaddu amma immoo yaadaa fi du'aa isinii kadhachisa inshaallah eenyurraan isin garuu ramadaan kana waan ittiin qabdan qopheeffattaniitu sagaleen keessan natti dhaga'amuu dide isinii xolloo baadha qunamni si waame wallahi amma gammaddaniitu amma gammachuu sakaan addiin samaayii ba'uunta wallahi umrii keessa rabba qaxxan warqaa rasuula bara kun guutam du'aa inuu kadhaame argaltiin sinii kadhanna amiin nuyi keenya hunda taaragalfate amiin dunya akhira arsana bal amiin kasini dabatali amiin isini fadabat amiin umrii keessa nu kanatti nu faqa maal isin dhagaa Nanggammade wallahi waa tokko qabu ilmuun koo tokko ittiin jirtu mataa tokko sanaan jecha umbeddeen kan itti geessu bilchaata Mashii. mana qabu basadi kiraa keessa wallahi wa billahi maamadaan kun basadi nagaa inni nuun nimmis sooma kana maaliin qabuuf taasiftan rabbii koo beeka jedhanta ganaan keenaa qabu inaan kun hin beeka rabbii kooti qabde sila birrii jannatti kenne kana namichi tokko sadi maara deebis birrii jee erga baran kaan kee birrii sadii qofata kenni baran kaa qoleen birrii shanan deebise rabbi guddaa qabaamsi hin jedhee rabbi kana keessi kaasuu kana keessi kaa nyaanatti deebinaan jettee birrii tokko isinii kennuu barbaade ture birrii tokko isinii kennee birrii afur deebii barbaade ture isin immoo birrii sadii of qabu kana hidhee isin kadeeffate alhamdulillah rabbas yaa qabu ka baraa kaan ramadaan kana ol yaa qabu dencisa deebee mana kaffala nyaadhu amma nan tolfadha gaala biteen baalaan nu tolfadha ka'umsa kaan dadhabe haadhatti koona illee qabaa dadhabe gochuu qabaa hun dadhabe rabbi maaliin ol siyaa qabu ol siyaa qabu akkatina gammachiisa abshira akkatina gammachiisa yaa gammachiisa nishi ameelli kooti dargi kooti durbee kaan maammannuun naan jedhu nan gammade maal argite nan kaa sinan keessaa jedhe waa jiru jedhe maal isin jedhu maaf siru godhu birrii lama naa kenne nan kabalaa as rukute mucaan Dimana kau asli cuma kira dia sekarang balik tu. Kamu nak awak tidak kau jadi. Lojja tak gini sedang degi orang nak kau jadi mata emiti berkuda jalan ini. Ramadan kan nama ni semua kau rufatan tu. Wah tak kuat wallahi mak Arab di pulau berisan sama. Foto orang berisan sama punya natara isiran nak yang sorban tak ada yang kau. Sorban kilan tu kau mereka kata berfeta garu. Wallahi mbak. Birrii 82 bitama kiiloon tokko bar nuti akkasitti binne amma maatii itti dhaga'ama shi Ini wayas stadium itu ya rana tuh nanti temu jalan tiba coba. Nombe ko enda cuma baja dina kese enda baja jindu besana tina ko. Cuma nabeektaa naati shi kan ammoo argachuu keetti maal sitti dhaga'ama Rabbi mana argada sinjanne. Murid ke digdama abbaa manaan qabdu attuma mucaan keetii ishiin kun dhiirammoo durba umriin sii meeqa ija saddeeti maal ta'e fuulli ishii maal takkana godhe mana kiraa keessa jirtaati meeqaan kireeffatte ishi amma eessaaf itti kaffalte na beektaa Enggak, jangan tiba baju tiba kasi abbaa manaa kan jiru amma ramadana kana maaliin qabuuf karoorfattee ture atau mungkin kalau pada ini oga makan argachuu keetti maal sitti dhaga'ama ya ganti sama wanita pedagang karena saya sabi dan berlah wallahi
خيري كان برباد جل يا رب خيري كان يتجني يا رب خيري أنو ملكس يا رب ديني أنو ملكس يا رب دنيا أنو ملكس يا رب أمري ديرنا أنو ملكس يا رب جرا كان مو جرا هيدا كيس جرو يا رب كنوريس وبوليس كينيا كان هيدا كيس جرو وبوليتي كينيا كان هيدا كيس جرو رب حتى نو خمار أبو حتى جا خيري تيجي تجلاجرا من هيدا سعودي عربية كيس جراني حتى ربي نو فيكو حتى ربي نو فيكو حتى أبو حتى ربي نو عمل كيسو هندا جراتو ربي حتى أبو قدر نو فريسو أتا خيرين قد نوريها من حتى وانتي خيري حتى قد نو فريفم جرا هيدا حتى ربي قد نو فريسو يقول لك أنا مو كان نو قدمان كان مو ربي أمري جرا هذا من ربي حتى نو إسكي جرا ربي حبلسو ربي السلامة يا مكبلا رب إلهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد